ايوه ilmaan keessa wal qixxeessaa jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaami guyyaa tokko jechuudha abbaan Nu'maan ibn Bashiir ka'ee ergamaa rabbii bira dhaqe jechuudha ilma kiyya kanaafiin kunoo gabrittii kanaa kennee ragaa naa ta'ii jeen mucaan kun waan xiqqaa ta'eef gabrittii tanaan kenneefiya ilmaan kee kaafee koo gabrittii kanaa kennitee je hin kennin hay inni laa ashhadu alaa jawrin je lakki an kun zulmiidha zulmii irratti ragaan ta'uu in ta'u wal qixxeessuu qaba jechuudha kennuma kennu keessattuu abbaan ilmaan fi wal qixxeessuu qaba walirra laalchisuun qabu akkasuma maatiis akka isaan rifannees godhuun qabu sani zulmii jeen lakkaa'u ergamaan buluuqa keessa ganaa barachuu teenya adda babal'isnee eeywa atimma kun bar abbaan ati haasa'u jirtu kun abbuma kitaaba beeni haasa'u jirtu kana fakkaatti saniifuu wal qixxeessuun dirqama jennee lafa keenya manuti yoo isaan at least yoo xiqqaate isaan ajjamsiisuu qaba argannaan jalqabaa sunuun taanee jechuun jirra bar isiinuun taane seeraanuun kennamnee fi maal kuni wali achi deebuu deema innummaan kunuyi dhukkubsachiise fa'aa fi akkuma jirutti qabeenya fa'aa fuudhee kennaa fi isiin akkasii suni maal jaamtii jechuuf deemta. Kun yoo sarraatanyaa ta'e guyyuma jalqaba dhufu wal ta'uu qaban ujuraa waan silaa kennuuf. Adduma fakkeenyaa yoo baatii dhukkubsadhee baatii takkaafan kam takka fudhata yaanirra wal ta'uu qaban malee qabeenya isaa kana guututti kaafachuu jechuun sirriin sun namni keenya dogoggorarra jira bara hin beeku inumaa shari'aa waan hin beekneef akkuma isatti fakkaatee hojjeta namootuma biraa fa'aa aanuma isaa fa'aa garaa gubuu jecha aboo gaafaan hin ciibsanuu jirre kun dhufee nan gaafanne umaa innummaa naa fudhatu qabeenya kiyya guututti hojje sirriin abaduu immoo isa dhukkubsachiisaniif dhaamuu ni danda'ammoo qabeenya isaarraa takka sadaffaa gad namticha dhukkubsachiisaniif dhaamuu ni danda'a namni sun nama isa dhaalu sayyoon ta'in yoo nama isa dhaalu ta'ellee maatiifi jara silaa isa dhaalu ta'u sanitti mari'atee isaan ayyamsiisuu qabaa jenne. Tokko yoo qabre لا يتوارث آل الملتين جان ارجمان عليه الصلاة والسلام ورّي أمانتي ثاني والنبض والانتالنج أما فكينا فبانك يا ربي تنقولني يو كافرة أني سألون دندو مسلم وانين تيس أمانتين تيني والنبنا والنالون إنما انتاتو أبو ما فديو يا كما كتب يجونا كمرتي فمتي على الذين من قبلكم ورّي سنين درارتي كمرتي فمتي صومني سنين رتي دير كما قدامي لعلكم تتقونان أكرب صداتني فيها صومنا كان خيطة تقوان نبودتي جيشون وغرفي جيشون مربين دوبري ورن ودورة دابرسان رتي كمين مرتفة مديرو أما ربين دود متنوتين ملي صومن نمان أكا إسان رت دركامة تهيتنو رتي دركامة تاو هيمة جيشودا أكو مخينيتي باتي تكا أكو مخينيتي ماتي باتي نباتو مرمدانا جيشودا ديرو إيه ميخون أما تنيسني